dhaaba yoo mootummaan isinitti ka'ee isin darare yookiin hawaasa deebi'e itti ol deebisa homaa rakkoon qabu garuu amma inni illee dhaabbadhe jedhe hin dararu jedhe sii galee dhaabaa siin jedha afaan amaariffaatiin siin galu. Ismii bannaatti halkan guutuu osoo amma irra fi nama sa'a tokko na hafee dalagaatti deemu. Ani ka jedhu Rashidaa waan tokko qofa naa gaafadhu. Rashida Mubarakii waan tokko naa gaafadhu ani haasawaa isa waliin hin qabu. Voice mail inni qabu sanii ka ani ergeef moo ka inni anaaf inni telefoonaan ka haasofne kanuma qofa naa gaafadhu. Warri asirra jirtanii deebii isaa kan akka gaariitti naa dhagaha. Guyyaa gargaarsa lamaa booda yeroo finnu gargaarsa kanaaf ka itti aanulee finnu akka inni no ani amma si waliin haasawutti hin jiru isin naa gaafadhu obboleetti walgeettii kooraadha garaasi nyaatini haboo jettee arrabni kiyya no anasi erge no I just ani nama sammuu kiyya nama sammuu kiyya argite nama sammuu kiyya no andaabbadee rammatarra laali waraabee anasi erge moo ohaan immoo ni voice mail walii haasofne telefoona bilbilaan haasofne kana ragaa kanuma qofa arra sirraa barbaadu baqa haga guyyaan gahu kanuma qofa sirraa barbaada kalas bu'een dalga qalama hin deebisu ayyeen baqa ma'asalama I got my point ani nama smart nama Amerikaa keessa jiraadu nama ani koortira dhaabbadee looyara malee akka heer Amerikaa namni Amerikaa jiru hin beekan looyara malee keezi tokko adda kiyya kan wingoodhe dubartii wingoodhe ani kanaafuun Mubaarak kana dhugaa kiyya amma argadhee jira ka itti aanu hoo warra tiktokiif warra ati walii gurteessanii fi dhugaa kiyya na baafta maasalaama na jiraadha nagaatti jiraadha bitadee jira Fatia waye ani reef akka jenne dubbii kana asitti haadhaamnuun yaa hin dhaabna bar Rashidaa ko maaliif dhufe Fatia no Rashidaa ko aga ani beekutti aga inni beekutti aga rabbiin beekutti haasawa akka aniif inni isa anaaf isa jiddu ka jiru inni beeka daqiiqaa 30 maybe 15 minutes maybe 10 minutes ani Mubarak ilin ka haasawu isa sa'a lama haasofne jedhe amma sanii sammuu kiyyaaf homeworkii kennee fi calculate godhee jennaanii it doesn't make sense for me amma kanaafuni why don't you wait listen no I just I just want to know if it's the voicemail ka ani saaf erge voicemail you yote need to know lal fatitiya hinti fede I need the hint I need the hint bareedu ko obboleessi ko ka ani barbaade hinti feda hinti barbaade argadhee jira voicemail yote dhugaa qaba ani dhugaa dila taa'u jirtu hinti takkalleen arganne jara kain meecha gisa jaranu kanna gadhee jira dhiisne maal qaba yollachu ani maaliif gaafadhe sin fakkaate voicemail yote namni voicemail nama waraabee ka kennu yote ka achirraa dhufu voicemail jira tokkoffaa jedha lammaffaa immoo yoo telefoona koote inni recordii na gonaan immoo yollachu ani homework isin kennu jira yoo recordii godhe immoo edit godhuu danda'a ma'asalama dubbiin achi bira jira khalas Dumate. Heerati keessaa ta'eera amma gargaarsi dhumatti kalaama tokko naasoo gara booddeena. Ani luka kiyya ol qabee dhaabbadhee si eeggadha bakki rahaa godheetiin ni argiteetiin buna kiyya dhugaa si waliin haasa'a. Okay, nagaatti na jira. Don't be emotional now. That's not really nice. No, I jechuun kiyya Rashidaa ko ani jechuun we respect you. You need to talk respectfully. I respect him. Jechuun like don't throw no words. Warri wanti karaa kaliifaan buusina ana gaje kaliifaa deebisa. Please control your mouth and Kaliifaa also your kaatu emotion. kaliifaan tokko ninjirabar turumbaddu no namanna darbee nagachisiin jedhaadha doktor በጣም ያሳዝናል mana doktoraatti deebisa eenyu ni qabuut qelqellee jedhee warra guutuu nama lamatu godhi doktor nama amantu lamatti kenni guutuu nasiin jedhee Fati. Bifama, I hear you. Okay. No, I just wanna know. You know, relax. I just wanna Leave know. the motion. No, Okay. leave the motion. Leave the angerness. You're clear.
We are watching, we are hearing, kanafu, just wait. Ladna tikali Amma baratoo. wanta kan jeeni, inni dhimma biraa ijoollee biraatii wajji yoo qabaate, dhimma keetiin wajji walittiin hidhu. Atis dhimma biraa yoo nama biraatii wajji qabaatte, isaa wajji walittiin hidhini. Hawaasa keenyaaf kabajaa guddaa nu godha. Please. Bakka amma dhumee jira nagayatti. Dubbiin amma dhuftee jirti hawaasa keenyan jeeqinaa. Nuuf gayaa. Fakkii galatoomii. Natti bilbilii. Rakkoon hin jiru. Waan himattu akka dubartiitti himachuu dandeessa. Okay, Rashida. Okay, mama. Okay, Mubarak irraa gaafii takka qabaani. Gaafii takka qaba jira kenna. Dhageeffadhaa. Tokkoffaa. Mullaayit. Yoo carraa nu kannaa fi warri irratti bultan nu kannaa. Giiftii nuu kennitee sappoortii gootee jennaan dhageeffadhaa. Carraa nu kannaa warri irratti bulleessin dhageeffataa bullee carraa nu kannaa dhaabbadhaa. Uski carraasii kan ilaalu gaafii takkitii qofa gaafadha jira kenna hin dubbattanii bakka carraas ni kennaan. Mullaayit giiftii nuu kennitee jennaan sappoortii nu gootee jennaaniin akkatti isii xiqqeessame Mubarak. Nuti hoo giiftara Mubarak ka isaa dhaqeetiin ilirri raaga leenceetti kan yoo xiqqeessine eenyutti gaafatamu. Omara koon qabu yoo inni itti deebi. Maaluma balleessaa hawaasni kun isin jidduutti kanatti daakamu. Mubarak asli erga gaa isaa carraa kennite. Goleesso mataan argeeti. Giiftaroota mataan argeeti maqaa kootiin buusan Maarqoosii wanti yaa rabsaan turresin. Anarta maraan no arrabsine jara video arrabsine Mubarak video sitti bana buufate jenne malee arrabsine dhageeffadhu video sitti bana video sitti bana Maarqoosii Mullaayitii fi Maarqoosii wal dhaba qabna dhageeffadhu maal arrabsin maqaa keetti namni buusane leenca buusanii maal arrabsin bira mataan argeeti leenca buusanii arrabsuu barbaanne namuma geemii nagayaa si tabsiisaa oole kaleessa dhageeffadhu yoo dubbiin akkana taate giiftii nuu kennu giiftii nuu kenne yoo arrabsame wallahi har'arraa kaasee hin dhiisu giiftara mana keetitti deemetti abaaborraa haga waan barbaade buusu hin arrabsamu nam takka arrabsuu dandeessu ati hawaasni buusii isaanii godhatanii ati nama dhageessu jechuudha. Waa dubbachuun barbaada Rashidaa. Waa dubbachuun barbaada asirratti. Baacoon akkasii usume eessaan nusin ga'u. Ani giiftara ana jedhe abbaa barbaadeef nama taphachiisuu fi nama kabajaa qabudha. Anaan dogoggortee na arrabsita taanaan waan akka ammaa haasoftu kanaan eessaan nusin ga'u dogoggora akka malee tokkotaadha. Duuba deebi waan akkasii yaadiin. Nama guddataadha ola deemaadhaati. Nu giiftii nu kennu jecha akkamitti arrabsama ayyee namni giiftarri nu giiftii nu kennu akkamitti arrabsama ayyee giiftii jedhaati arrabsama maaliif arrabsama? Usume rakkoon uumamnaan rakkoo furuuf as jirraami. Hojii dhiisnee hirriba dhiisnee. Ataree fi barka gana dhagaa buusuu as jirra malee taphaaf miti kan nuyi as jirru. Kanatti beekuu qabna. Tokko kana maal jenne waan lama qabannee dhufne yoo dandeessan araaramaa dhiifama wal gaafadhaatu addaan galaa jenne. Yoo dadhabdan immoo lola dhaabaa walirratti duuluu dhiisaatu namuu jiruu keessanitti deebi'aa. Saba bal'aa jeeqaa jirtu waan gadi galuu gandaan wal ijaaruu waan fokkotaa ta'e keessa galaa jirtu otoo hin beekiini. Jimmaa Barsii, Jimmaa Harargee akkas waan tattaani keessa lallaaqaa jirtu. Sabni isin keessaa baatan gandaanis haa ta'u amantaatiin isinitti qaana'uu bakka eegalerra geessanii jirtu. Duulli kun yoo itti fufe humni mo'atu hin jiru. Kanaafuu dhaabbadhaa jechaati jirra beekaa. Yoo dhaabbachuu baattan callisnee isin ilaalla. Akka malee iddoo gaabbii geessaniitiin ofii keessan waan har'a isinitti dadhabne kan nu yaadattu ani xumuradhe kana caalaa haasa'uun dubbii balleessu ta'a galatoome asliidha waan kana goote hundumaa. Kaliifoo kennaa carraa dhumaa bakka gahe kaliifoo ka turumbaduu kana kenna. Asli mana kan keeyala maaltu deemu jira reesistummaa deemu jira akka malkan komantis muutna godhaa turanii amma asmarratti oduu asirra yuuta lama muutna godhanii ganna darbanii maaliif kun ta'a haala kana keessaa baanu dhagaa dhugaa walitti qabna. Inni agarree dhugaa dubbachuu yoo ta'e warra koomentii akkuma argee ijoollee moniitaraa nama tuqina abbaan fire walaa arrabsu bakki hundatti nama arrabsuun jira waan ta'eef rakkoo walaa kabajnu wal kabajuu wal sodaa miti dhaggeeffadha. Abbaan feetan deemaa muka ofitti naqaa namni lama yoo wal dhabee
Oromorraa waa takka ni riftan. Mana tokko goo ajjeeramee yoo citaa keessa lukkisan manni keessa isin keessa luqqataniif Oromorraa waan irratti. Nama Oromoodhaaf waa godhu immoo gufuu itti ta'ee yoo itti siitu muka ofitti naqa malee Oromorraa humaan irratti. Abbaan ana jettee ati hawaasaa olii miti. Abbuutti fedheewu naamusa godha. Xarraqi nama hin baaftu. Namni oggoo callisee wallaalan seenaa yookaan sodaan seenaa. Naamusa fi godha. Ilmi namaa hundinuu walqixa jedhamu maal. Kaliifoo kiyya miira keessa seentee dubbatta gisee yaada kennachuu dhufte saayidii qabataa jirta naan galle. Laal giiftarri Oromoo tokkolleenu danfoo fi kishaa baasee danfee hurkee fidee saba isaa bira dhaabbatee geemaa ta'us isin taphachiisa hawaasa isaa karaa kadhee dhaabbatee kan namalee danfa isaa kishaa baasee kanneen maaliif mutu na gootu. Eenu hin agarre jechuun mi'uutu hin godhina jechaa hin agarre ila akka yaadatti karaa fi kaayaa qooyi kaliifoo. Qooyi yaadarra fi kaa akkaataa ati deemaa jirtu kanatu dubbii kana qabbaneessuun isa malee mee ofsi kaliifoo kun. Wai sin jedhe. Qabbanaa yayyee qabbaneessin tasgabbiitiin si fixayyee. Nama amma gasii gubbaa jiruutu hawaasan bakka bu'ee hawaasa fi waa godhaa jira. Bakka sadaqaadhaa hoggaa namni sadaqaa gargaarsa kan nuti taa'ee galgala gabbee giiftara abaaraa jechuudha. Maaliif eessa wal geessu deemnu Fakkii. Obboleessa bakka bareeduuti eebbina kee shaawara kee fudhadhu. Kaliifii biyya karaa fi kaa. Bobbaan nagaa bobbahii. Qooyi biyya kabaara. Ana jaliila. Kaliifaa kiyya karaa fi kaa. Kirkirii godhuu jechuu barbaadeeti. Akka hiriyaa mubaarak tokkotti mubaarak illee faana Miyut godhadhaa kataraa takka mucaa karaa kaamaa waccan. Rashidaan silkii haasa'aarti moo akkam Fatiyaan asheesan jirtu barra. Rashidaan ramiyuuti qaba. Okay. Kaliifaa kiyya ati akka hiriyaa mubaarak tokkotti akka giiftara Oromoo tokkotti mubaarakii quuqamuu dandeetta baga quuqamtellee arrafamtellee sigalee baga arrafamtellee. Qooyi na baasi ani waan deemaa jiru si hima na baasi. Garuu gisee hunda ani si arga itti deddeebite fakkee galee miti. Ina waan tokko jira. Mubaarak hiriyaa kiyyaa miti mubaarak illee wanni inni godhaa jiru kun sirrii miti isa qofa loloo osoo hin ta'in isallee qabuu danda'uu qabda. Si galee miti. Warri asli dhimma mubaarak ranaa sondee baran waa'ee giiftaroota ranaa. Amma baraka oseentan ijoollee attaak godhaa jirta. Attaakiin kun immoo dubbii isa ijoolleen gadduuddeetuma mubaarakiin arrabsiti maal goota afaan si bare irraa dhooguu hin dandeettu. Nama walitti qabbaneessi. Yoo nagaya barbaadde hiriyaa kee mubaarak illee qabadhu ijoollee mubaarakiif jette arrabaftan sanallee afaan nagaatiin itti himi. Isuma dhugaatitti himaadhaan. Asli anjoolleen barmaana warra nama arrabsi kasin jiru kanaatti jiru warra giiftaroota jechaan jiru warra geemaroota jechaa jiru. Ijoolleen nama arrabsitu kunoo tamaasirraa tana tasi arrabsite maa mubaarakii giiftii kan teessee kunoo tanuma ta biraa miti. Haati faatee asirra jirti haati faatee dhaatii fi mxiyyoo muniidhaa jedhamtu isinii wajji gargaarsa guuraa oolanii galgala maqaa kiyyaalleen cimaa kennamu oolee jedhanii hanga ilaana asirra ga'utti giiftara abaaraanii jechuudha ta'anii viidiyoo isaaniitii jira. Warri an dubbataa jiru kana malee warri dhimma dhuunfaatti Raasan qoosaa haasofne ati maal godhu nutti argufamta sila hayi. Saati sanin qoosaa haasofne nuti akka na dhageeffadhu gisee waa dubbatta ati emotional taatee dubbatta I don't know maal akka ta'e hin beekan tokko dhageeffadhu. Akka giiftaraatti ati giiftara rakkoon qabu. Sibicha miti kan bakka sanitti kira kenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganama ammas ani hawaasa Oromoo kutaa kudha takka akkuma jiru callisa yaa akki dantaa keessan warri giiftara fi hudduun akka addaan isin baatuu fi tokkoffaa warri geemaraas warri giiftaraallee akka hudduun addaan isin baatuu fi walitti ni yina. Hudduun ta'e walii hidhaa qabdu waan ta'eef dhiiga walii isin danfa. Tokkoffaa madagaa gurbaa akka ganamaati wallahi dhugaa jirtu dubban gurbaa akka ganamaati kun illee ila dhageeffadhu jedha. Tokkoffaa irratti kaliifaani giiftara mubaarak malee giiftara Oromooti miti. Dhibbaan dhibbatti adda baasaa beeka. Sinigalee akka nama Oromoo dubbatu tokko hin godhina. Kaliifaan nama bar miliyeena kennee ijoollee tana ajjeesisiisuu qaba jedheerraa nama tokko dhugaa yoo dubbanne. Kun nullee waa takka nun godhu garuu isin warri geemaraatii fi warri giiftaraa kun yeroo wal agartan jalaa isin ol bobaa inni kama dheengadda mucattiisanii kennee jechaa fa'a yaadattan. Kama akkas godhesanii jechaa fa'a yaadattan sigalee waan akkasii qusqusii kana dhiisan nuka dubbachaa jirru hawaasni keenya rakkachaa jira. Amma haasofni nu dheengadda muniiraa waliin haasofne wallahi haasaa qoosaa haasofne. Dhaga'i waan sababa irraa qabda yoo kennuu fudhanii baatee isaa dhafaatee dhugaa dubbanna. Dhaga'i giiftara irraa waa qabdanii hin qabdan garuu kennus dhiisus mallaqa isaati. Afarso na kootu tana dura maal jettanii na arrabsaa turtan isin gaafa hin dhaqee si arrabsine kaliifaa sin arrabsine jechaan jirru sin
ganda takkaan ijoollee qabalee takkaa ijaaramtee yaatee ijoollee si komando bakka buutu miti jibbi si komando finduutu jettee nu arrabsatu. Abboon dhagaa yaa kan fixachiisa yaa kii urga ganamaatti haasofitanii asirra yaatanii ani simbira bahe wallahi ani waca guddaan danda'u akka asiliiti matan na zoora hin wareera sii galee tokkoffaa irratti giddu mataa jiru. Dabaree fi usmiyyee Khalifa usmiyyeen dabaree naa ta'a dhaqiyyaan keessa namni rabu. Kanaafi waan isin jedhu waan tokko gabaabdu tamma doktor walumaa galatti mana kee cufii bayi tokkoffaa irratti si namni nu yaamesi namni mana kana waliin nu qabesi araarri sin jiru araarri bu'aa jiru sin jiru wanni dubbanno immoo yoo jiraate namni nama arrabsu namaaf usmiyyeedhaami ni dhaabna haga hawaanni keenya ka harargee kararraa ka'utti haga hawaasni keenya ka sirkaa gargaaramutti ni dhaabna nama takkan arrabsinu achiin gara kaan ila mucaa asirratti afaan hin goggoysina biraa yaa'a mubaarakitti illee deemi foonii kee banadhu waan barbaadde waan dassi jedhe dalagadhu hundi keessa nu deema warri geemara barattanii mana banattanii sadaqaa kadhattanii illee deema kadhadha maqaa namaatiin asirratti jettanii dubbiin lafaan lafina kalaas dhumatee jira mubaarakiin nu hin arrabsinu irraa gorra kanaa miti yennaan namni tokko maqaa mana mubaarakitti maqaa keenya kaasa taanaan inshaa Allah haadha mubaarakte qabri arrabsinee miti yoo gubbaa kanarra jiraatte barbaannee bakka isiin jirtutti nama kireessinee fi sallaa jechuu dhugaan jirtuun sitti maan fiigalee kanaafuu waan akkanaa kana dhaaba cufaa isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa irraa bayaa. Afarso, Kalaaf nama dharrabsina haga araara irratti haru. Afita do afarso. Amma gaafa mana kan keetti taayishadha usmiyya narrabsaa turtan. Ufee waa takka isiniin jeen. Gachaadhaan maayittis meeyaa sagalee tiyye takka tajoollee arsirratti duulaa jettee ajjeesaa jettee dubbatte yoo jettee warri dubbatee eenyu wajjin sagaa jira viidiyoo jira isiniif hin gaffida. Khalifa dhageeffadhu viidiyoo jira dhageeffadhu. Yoon an sagaleen takka wani an jaarmate Oromoon gabbaatee nama namarratti duulu dhaabu qabdi jee dhugaadha. Ammoo ijoollee sanatti duula ajjeesaa hajju yoon an jechu tokko kilmaan takka jiraatte. Amman sagalee gaffidaati kun Oromoon akka fete murtii fete anarratti kannitu. Ammoo dhageeffadhu sitti dhageeffadhu mana keessan dhufee namni ijoollee dubbii tana dhaaba manguddoo deemetin qeessii fi sheekii isin yaamee dubbii tana akkas hin jidduu fixan isin godha isin geessin biraa deeme eenyu? Hoggol isin biraa deeme maaliif dhumuu qabdi geessu? Ila Khalifa dhageeffadhu tokkoffaa waan nu surratti xiyyeeffanne ati tokkoffaa irratti jaarsummaa nurraa fuutee nu biraa deemte isinii ilaala dubbii kanatti hayyee jennee itti kabanyee cufnee dhiifnee mana jechuudha. Dhaayitee Mubaarakin bira maal jedhaa turte? Ijoolleen kuni ijoollee ganda takkaa ijaaramte ijoollee qabalee takkaati ijoollee si komandoyyuu bakka buutu miti baala irraa dhufte jette. Sagalee kee qulqullu jira si galee. Wallahi fidee si maxxansa. Maaltu ta'e ijoollee si komandoo yennaan si komandoo guutuu miti gaafsan uummata keenya hawaasa keenyaaf dubbanna. Rakkinna hawaasa keenyaaf dubbatu akkamitti si gubesiis si komandoo keessaa yoo gartee si komandoo arrabsamte tuqamte jennee kan dubbannu taate maaltu si gubeedha kan arrabsamte. Amma ono obboleessi kan kee jee kana Khalifan giftara Mubaarak malee giftara Oromooti miti jee Mubaarak guyyaa 15 qofa kan geema taphachiise. An giftii nama dhukkubuuf hin kenna malee giftii geema nama taphachiisu ture. Guyyaa tokko asli fi makiidha saniyala nama taphachiisu geeman. Ni beyti hawaasni ni Tuguma Khalifa nama dhukkubsatu kenna wallahi nama giftii kana malee giftii ati arra haate nama farajiyoon giftii miti yoon abbaa fedhellee nama tokkollee kan isin waan kiyya garuu immoo anaattu fitti beeka an sadaqaa qofan kenna malee bakka geemaa hin hundufuu ture Mubaarak soomana bultii 5 booda taphachiisa dhugaadha asli ila giftii abbaa barbaade kenna anillee wanni jedhe dhageeffatu giftii barbaade barbaade dhageeffatu Rabbina kalaama badan nafaafte giftii barbaachisu kiraan deemu anka jedhe dhageeffatu bakka takka nu geessutu namuu dhugaatu wantoo qabna ina dhageeffadhu Khalifa gara malee faamte malee anillee kan jedhe Mubaaraktu wanni mullaayitiin gadi baasee xiqqeessee akka itti arrabseef tokkoffaa irratti nama ijoollee tana sappoortii gootee jedhe erga nu sappoortii godhu nama arrabsiise nuti nama isa sappoortii godhu hin arrabsinaa jedhe anillee kana malee giiftari kan jedhan kan bakka qarqaarsaa deemee kennu leenca mileera tokko yoo kenne hawaasaaf kenne malee nama dhuunfatiif hin kenne kan nama dhuunfatiif nama warri gaafa gargaarsa komandootii kan nami galgala gabbayee arrafame maaliif arrafamaa kajee gaafin jalleen sanii malee isin waliin qabattu giiftarri Oromoodha kan nama dhukkubsatuuf deemee waa kenne maqaa abbaa fedhe tanaa kannu fedhu maqaa asilii tanaa kannu fedhu maqaa jinniitillee naa kannu kenne nama gargaarsa sun hagaluufii qabu qaama rakkate saniif rakkata san bira gaya malee achirratti maquma namaa saniitiin haa deemuufi malee abbaa fedhen kenne Mubaarakin kenne maaliif maqaa Mubaarakin kenne deganii gabbanii giftara Oromoo tokko arjaa Oromoo karakkataa Oromoo bee dhaabbatu gabbaniitti duulanii akka inni gara Oromoo bira dhaabbanne godhuun sirriidha isin tamatti. No obboleessa nu maqaa Mubaarakin maa kana nama tokko arrabsine sanii miti kan arrabsine wanti yaa Maarqos yoo taate viidiyoo jira arrabsaatiin oolan dhageeffadhu wanti yaa Mubaarak dhageeffadhu laal namni maqaa Mubaarakin kenna nama hedduu atuu kennitee jirta si arrabsinee jirra dheengadda sin arrabsinee jechuudha wanti yaa Maarqos immoo dhageeffadhu jarri nu arrabsaa ijoolleen tun ergamtuudha hafarsaa fi usmiyyeen nu bitamtee jedhaniitiin jarri warra nurra duulaa ture
wanti yaa Maarqos kallattiidhaan jechuudha. Siigalee nuti isa dheedhaaf wanti yaa Maarqos achi keessa finnee dhooyne malee isin warra kaan warra gartee maqaan mubaarakiin kenne hin tuune hin arrabsine nuti. Kijibinaa dubbii waliin laayixanii. Miyyee isin qoyi nama Oromoo kan hundarraa isin humatu nama arrabsaa maa waan namni haasa hunda fuutanii fitti deebiftan isin. Khaliifaan nuuf hin jenne usmee dhaga'i. Khaliifaan nuuf hin jenne turumbadduun akka nama tokkotti kabajaa nu biraa qaba. Haa ulfaatu haa galatoomu akka nama tokkotti kabajaa nu biraa qaba. Dhaga'i usmee dhiisii kabajaa nu biraa qaba. Tokkoffaa irratti dhaga'i maali jennaani wallahi nama waan kana fixuuf itti tattaafate ijoollee asirra jirtu warroota giiftaraas ta'i namaata feemasaas ta'i namni akka isaa itti dadhabe hin jiru dhugaan dubbanna itti arrabsamee nu biraasis arrabsamee achiis galata arganne sii galee akirra dubbiin deemtee garasuma naawwa jedhee garas dhaabate malee haqa qaba dhugaa qaba nu biraa an akka nama tokkotti dhugaa nu biraa qaba nu dhufee mana nu cubsiisee nu cubsiise. Ammallee akkasii miti mubaarak akka nama tokkotti sappoortii nan godha dhugaadha ammallee dhaga'i amma dhaabi rakkoon qabdu mubaarak yoo barbaadde inshaa Allah waan qabdu guutuu kenniifi nu falfala isaan qabnu. Falfala mubaarakis hin qabnu mubaarakis akka nama tokkotti dhugaa jirtu baasee haqa jirtu baasee yoo nuun araaramuu barbaade haa araaramu. Inni lammaffaa mootu yoo lakki paartiin kun amma paartii Oromoo keessaa bahe akka ganama kana agartee paartii Amaaraa seenesan yoo taate nullee rakkoon qabu paartii Amaaraa seennee haga afaan yoo wallaallee nama afaan beeku waliin paartii seennee paartii duunnaa jechuu paartii biraatti dabarraa yoo Oromoon cinqinu yoo lakkii sun hin ga'u jettani. Afarso fuufmiyyeen amma alwaan isinirraa barbaadu. Afarso fuufmiyyeen Khalifa kalaas gaa'e. Lama afarsotti wata kadhaamachuu deema. Afarso aslii wajjaasaa fi fuufmiyyeen mubaarakii fi asliin saahiba keessan haa isinirraa fixanii fixadhaa isin dhimma keessan isin gidduu jiru aslii gidduu fixi yoo dadhabdee mubaarak wajjin muka cabsinaan illee isin wajji gabbahee asliin keessan haa isinii fixu isin lameen dhaabaa yaa'ii arrabaa fi kana nurraa dhaabaa akka hawaasatti wallaahi itti nu qaanfata. Afarso Khalifa afarso fi usmiyyeen jechuudha. Amma torbaan harargeeti. Ka itti aanu uummanni keenya ka shirkaa sagantaa qabu isin deemu. Haga rakkoo tana lamaan irra tarru isin yoo garee mubaarak fedhu giiftara mubaarak haa ta'u fedhu warra kompiiliink isaa godhu girrisaa isaa haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u isin arrabse filis deebiin deebisina. Gareen isaa yoo mubaarak immoo osoo hawaasni akkatti ijaaratu osoo isaaf jecha arrafamu itti deebi'ee booda mana baratee akka isinit deebi'u taate mubaarakiin ufitti dhiisaa isin hin jiru kun na bira jira. Maaliif jennaan ummanni isaaf lolaa jira kadhataa jiranii yoo inni iyyuu deebi'ee yaa'ii barbaade sun hawaasaaf ifaa jechuudha. Mubaaraki yoo isin arrabsina isin hin jiru. Maaliif inni irra guddaadha inni beekaa ta'uu qaba. Namni maqaa mubaaraka mana banate yoo isin arrabse marsi attistoot deebiin deebisina because gargaarsarra jirra. Mubaarakillee hawaasni akkatti kadhataa jira mubaarak isin hin tuqu isin mubaarakin hin tuqina galee miti yoo inni isin tuqe homaa rakkoon qabu yoo dandeettan dhiisa marsimitti illee yoo deebitanii harka asliititti nama yaa'ii jaalatu waan ta'eef rakkoon qabu dhufe enjoy godha akka kiyyatti. Kanaaf amma gabaabatti waan isin jechuu barbaada. Amma tokkoffaa irratti arrabni akkanatti isin bareedaa hin jiru garee wal qoodu mubaarak dhaga'i. Geemii banannee anillee mana banadhee usmeellee mana banatee sadiinii wali erginee achi wal arrabsinaa dhaga'i atillee mana banadhu nullee mana banannaa amma ka Oromoo wal galchilee wal arrabsiisiifnu kun ta'aa hin jiru sii galee achi mana banadhu anillee mana banadhaa usmeellee mana banatu walitti erginee achitti wal arrabsinee addaan baana mubaarak akkas godhi paarlamaa Itoophiyaan godhin dimokiraasiin laala qishnaami amma dhaamsa kiyya kana fudhadhu kaa usmiyya ati waan namni isin jedhu dhaggeeffadhu kaa waan biraa keessatti amma isin dhaabadha. Torbeen kun torbee gargaarsati hangafa keessani doktora Oromooti nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti barate aniin kun doktora biyyi sun qabdu dhaabbadha kalaas usmiyyee afarso atillee dhaaba warra isin jala deemullee kadhaa dhaaba ka dandeettan humnaan dhaaba kaan kadhadhaa dhaaba uummata keenya haa gargaarannu sa'aatii rafnu dhabne wallaahi sa'aatii waa nyaannu kun nama ganama ka'ee asitti waa nyaannu asii kun isaanii jalaan fuudhu si galami biizii nu gootani bakka nurraa dhaabbadhaa filiis. Tole usmiyyee afarso tolettanii. Doktora Baraanu isin biran kun nu jenne fudhannee nu ta'a ila nu tokkoffaa nama gargaarsa jibbuu miti wallaahi nama dhaga'i deengadda leencamma deengadda iluun kennisanii waan namni nu kennurraa walitti qabnee jechuudha ilutti erginee akkaawuntiin kennan namni walna nu godhu ol seeni dubbadhu kenni
Siigalee waan qabnurratti iluu anaa fi usmeen jechuun maaliif uummata keenya beela'ee jennee jechuudha. Wallaahi 15 waliin buufnee kenninee jechuudha. Maaliif jennaan quuqama qabdu. Nu ammallee borullee gargaarsi Oromoo kamillee dhufu akka taakoo itti taanu yookaan ammoo nuun akkatti wanna jedhu hin barbaannu akka nuun gufatu hin barbaannu maqaan keenya ammoo tuyyuu rakkoon qabu Mubaarakis nu arrabsee gara nu fiduun qabu nullee gara isa finnu hin qabnu dhaabnus dhaabuu baannus wanni isarraa buusnus hin jiru kan ammoo dhibbaan dhibbatti beekna yoo asumarratti maqaa wal balleessuu taate malee garuu yoo dubbii kana dhugumaan nu fixuu barbaadan haqa keenyas nu laala haqa isaatis laala yoo nu kijibne ammoo Oromoon kun haa argu yoo nu dharaan Mubaarak irratti duulaa jiraanne Oromoon kun haa argu yoo inni dharaan nurra duulaa jiraate Oromoon kunis haa argu akkasi gabaabsaa yoo ammoo asumaan dhaabbadhaa gaafa biraa laallaa'ettanis nu ta'a wanni nu namaan ala jirru wanni nu saba keenyaan ala jirru wanni fi ala jirru hin jiru. Amma usmiyya maatiin jechuu barbaade beektaa waan kaafatiyaa fi mubee gargaarsa booda itti deebi'amuuf achirratti ilaallee isiniif dhaabbadha ajandaa hin beellamame waan ta'eef araara gammaashaan barbaannu. Dhaabbadha bakka adeemaa gara dalagaa keessanii isin lamaan. Sagalee kee bakka dhageenye barnoo jiran achi Okay. Dhageeffadha obboleessa dalagaa qabnu nuyi kijibna malee manni nu kireeffamee jira. Manni kireeffamnee ciisnee nama arrabsaa jirra. Maal waa maqaa ittiin nu balleessanii miree maal rakkoo qabamu kayyafa keenya dhaannee jechuudha. Siigalee sa'a 24 dalagaa takkan qabnu aramni yalla yaa habiibi ta'aal shuqul maafi wanni takkan jira. Gasirraa gaduudha bakka carraa keessan fixattanii hayyee. Kanaafuu bakka galatoomii ulfaatu turattillee dhugaa keenya amma boodatti akka isinillee nu baaftan agarreerra rabbillee nu waa baasu nu dhugaa rabbirra eena malee namarra neenu maal yoo jettan miidhamaadha nu akka malee cunqurfamnee miidhamne anaaf yafarsaa keessattuu zulmiin taane nurra dalagame isuma dhugaa isinin jedhaan osoo hundurallee waraanamne yoo hundullee dhageeffadha rasaasan dhaabne waraanamne duune jiraanne nu barana labsiin barana nurra labsame kana ol takkaa mootummaa nu nama ajjeesaadhee labseen beeku nama qabaa seera dhiyeessaadha malee. Sigale kana silaa jechuudha wallaahi marroonu maal xiyyaaraan dhaqeetuma suutatti dhokatee gala bakka gala deema gara bosonaa dachaa. Halinju usme rakkoota kenna kan dhageeffadhaa. Oi usme warri diaspora keessa jirtanii tikeetii usme gastii irraa gadi bu'u rakkoo qabu galatooma ulfaataa kabajamaa namni 3,600 galatooma ulfaataa kabajamaa maasalaama laayiviin hin banamaa waan danda'amu ni godhamaa aga danda'uun tattaaffii waraanni itti hafuufu jabaadhaa galatooma ulfaataa waraanni hafuufu afarso qoosaa dhiis afarso wallaahi qoosaa dhiis ani isinitti usmiyye Abet. Wallahi. Amma osoo jarri isin hin tuqne jechuudha. Ibin osoo Mubaaraku ashmur isin hin tuqne isin deebitanii isinin wanta deebitanii Mubaarakiin arrabsinaan wallahi isinitti aaran. Isuma dhugaa duraan Mubaarakitti saaraan ture sitti saaraan ture isuma dhugaa rabbi akka waan seenaa arrabsaniitti isinitti aaran wallahi. Hin tuqina bakka eegalumaa dhaabbadha. Teessin isin dadhabe dhaabbadha afarsootti illee himi. Amma waliin deebitanii arraaboroo eegasin kana dhaabbadhaa kalaaf ishii. Garuu usmee waan takkan jaalatu hin deemne. Baay'ee galatoomii ulfaadhu dhageeffadhu. Doktor Tikkeettiin umurii bakka qaaman fixannaa dhaynee achuma si biratti. Usmee dhageeffadhu waan isin jaalatu hin deemne. Yeroo gaarii dha. Sagalee xiyya sana qopheesse sagalee xiyya sana erge keessatti sagalee akkas jessa na erge hin dagatinaa. Si erga dhageeffadhu ka ijoollee kutaa takka wal ijaartee duulaa jirtu ijoolleen tun si komanda bakka buutu kun hoggama baalee san irraa dhufteetti arsiiyyuu miti. Wallaahi ajjeesaa jumbaadha injijjiirin. Ijoolleen tun kaajjechaa jedhu afaan keettini miti gasti san keessa jirta wayitee ajjeesaa jedhu Liyaas Boonsaa fa'aa warri ajjeesaa jedhu sagalee isaa jiru. achi keessa jiraachuu rakkoo qabu. Haganaan mariisisaa turan waliin jaarmiyaa tokko warra waliin deemuu mire waliin mariisaa turtan. Sitti ni maala gahi. Warra ajjechaa dhageeffadhu. Warra nu bakka irraa yaane biyya keenya isinitti himee dhageeffata ilalaan khalifa dhageeffadhu. Warra biyya keenya isinitti himee naannoo keenya isinitti himee ijoolleen kun akka ganda takka taate isinitti himee naannoo takka bayaate garee takka jedhaniitiin isin himaniitiin yaalii ajjechaa san tolfataa jirtanii jechuudha achi keessatti waliin waltaatanii jechuudha. Khalifa usmee fi hafarsoo kana idduu waan takkas waa isaa hin haasayin bayi jara kana idduu. Iddoo haasa'u miti yaa amma isaa taayishaa hafarsoo. Bakka doktor galatoomii dhageeffadha dhimmi keenya baay'ee isin yaaddesini dhageeffadhu Khaliifoo ati tokkoffaa irratti yoo dandeette dhageeffadhu. Yoo dandeette dhiisi waan kana gaarii miti ati nama sappoortii godhu nama miskiina nama deemtee giiftii sadaqaa namaa kennu nama miskiina qarqaaru bayi dhiisi keessaa bayi. Abbaa feeteera abbaan fedhes dhorgu sun. Bayiiti
dhageeffadhu. Sammuu Kana deetti. keessaa ba'i ka kennaa immoo ka kenna kana yoo rabbi xumure malee namni dhugaa argee xumuraan jiru. Wallaahi ani sumuu dhugaa isin jiraa jiraate. Tokkoffaa guutuun isii jaarsoleen dhugaa jirtu walitti himuun sodaate jara kenna dhageeffadhaa. Dhugaa jirtu yoo nu bira jiraate nutti muraati yoo mubaarakin jira biraate mubaarakin muraa dubbii kana irra buusannan hundi isaaniitu kun maqaan himataa oola. Kanaafuu dubbiin Oromoo kun hin dheeratti. Jaarsuma deebisanii jiran. Jaarsoliin isin sodaatee amma namni sodaatee jiraati isinummaan gadi. No. Doctor, doctor. Amma waan goota warri asirra jirtan. Doctor. Araara barbaadan taanaan jechuun amma ijoolleen hin tuytu. Araara barbaadan taanaan negatiivii ijoollee asirraa gadduudheen dubbatina mubaarak waan itti dhaamatan itti dhaamadha. Gizee biraa gaaf jarri qabbanaayan araarsitan. Jarri amma lafaa kaate mubaarak yoon tuqin hin tuytu naamana. Namni yoo usikarraa namaa kan nuun beektan isee isin maal taata? Dubbadhu. Diktaatara isin martinu dooktaris diktaatara beekta. Wallaahi dooktaratis. Dubbadhu. Kunoo cufadhe dubbadhu. Dubbadhu khaliifaa dubbadhu. Isaa kiyya galatoom. Ani wanni jechuu barbaadu dubbiin asirra turtan hundi keessanuu galatoomaa dubbuma obboleeyyoo walitti araarsuudhaafi. Namni akkamitti dhufteen jaan dubbiin akkamitti dhufteen uma jaan malee hedduu dhume hedduu tasgabbaa'ee hedduu qabbanaa'ee hedduu bal'amnetti qabamee jira. Asirratti khaliifoo gujaaranii yalla khaliifoon nu lamaani ifuma seetiin ani eenyumaatu dubbiin irraa kabajee komandii jala rakkachaa ture dhiifama. Ani namni mubaarik musommaatti nan duraan waa jechuun barbaadee wanni nan jechuu barbaadeen viidiyoolee dhalaa suuraa maarree dhalaa qaama qullaa kana warra ol baasuuf waliin taanee lolaa turre hanga seeraatti illee ni barbaanna jechaa waliin turre ijoollee dhalaa kanarraan jira dhorkuu turre. Inni yoo gaafa suuraa dhalaatiin ol baase yoo kana gurbaan kun akkam ta'ee laata jechumaan ol baase messenjera ammaanatti hin dawwalin naan jedha kitii sanarraa argate silaati dawwaleenis obboleessa kiyya maaliif akkana taate jechuun hin qaba. Anillee keessa kana sagaleen na waraaban jeetumaan sodaadde dhiifama achiin naa bira qabi. Tabiraa viidiyoon ati mana habarsootitti viidiyoo sii waaja'uun si dhageenyaan jettee na ergite mubaarak. Doktara Siliifillee ergeetiin jira dhaggeeffadhaa maqaa mubaarakii mitiiti. Mubaarakuma cinaa yoo nan bee anaa yakkamaa asirra taa'eetiin anaatu waaruma beetan nama uraanaa yakkamaa fi hin tuyine mubaarik garuu immoo mana hafarsoo maaliif dheeytaa naa fi hafarsoo wal lolaa jette mana keetillee gaafaan seenu hafarsoo afaanis akkasuma naa haruufaan mala waan ta'eef dhiifama mana obboleeyyan kiyyaa bakka hedduun deema yoon bakka hedduu deeme isin amadde taate badiidha garuu yoon bakka hedduu deeme manaas ni dhufee anas ni wajji wal lole maaliif manaas ni dheeytanaan jee san dubbiin dubbii kophaati bakka biraati isin dhaqa bakka hedduun dhaqa maaliif mana hafarsoo dheeyte yoo na arte sun mana obboleessaanuma dhaqaniiti dhiifamaan siin ja'a kana fitande achitti addaan baana namni ani arraas boruu saanana obboleessa kiyya kanaati biyya dhalte wajjin kan itti walibbu gaafa viidiyoo qaama saalaa dhalaan ol baasa jeenaaf namtisa wal hindiisu wallaahi billaahi wal hindiisu wallolla san irratti ammoo duraas walumaan taanee hortaa ture waan ta'eef wallolla hin baasina hanga feetan immooshinii taatan hanga feetan miira keessoo seentan hanga feetan dhalaayyuu isin arrabsitu waan akkasii isin bira jiraate hin godhina maaliif dhalaan amaanaa rasuulaati alayhi salaatu wasalaam namni dhalaa tuttuqe namni dhalaa qaanyii akkasii san dhaabe islaamummaa gaddiisatti hin beekan namni amaanaa rasuulaa diige alayhi salaatu wasalaam islaamummaa Hundi keessan gargaarsi harargee kun numa dabra. Gargaarsa kanarras numa dabarra. Mubaarakis mollaayitis ajandaa ummata kana beelessuuf ajandaa ummata kana oo'isuudhaaf ajandaa ummata kana du'e ummata beelan du'e dhagaa irra kaa'uudhaaf oo'isaa oofaa jirtan kana keessatti irruma dabarree kutaa birattis walitti dhufna wallaaluu teenya. Tana qofa sammuuti isin qabaadha. Tana qofa mee waluma laaluu teenya. Haatus kanaannes haatu gaafa harargee baaftanii gaafa harargee baaftanii haataa ture. Gaafa carraan argee ga'u baaftanii moo maal jechuu barbaaddan ummata kana fixuwaadan nuti laan if garree jirra tana waliin walitti deemna kaanis numa beela'aa kaanis numa dheebotaa waliin biyya tana keessa waliin jira tiktoo kanarraa wallaallaa qabadha akkasitti galatooma. Ibsaan jira ibsaa mutirraa kaas. Oo dooktar. Ani akka nama biraa sanii miti beektaa? Hooma arganii hin jaaladhullee hin fudhullee. Ila doktor atis jette. Indazaa ayibbaalim. Ani Har'atti seente dooktar maaliif hin jee beektaa? Gochuu dhageeffadhu obboleessoo akkas hin jedhin.
yeroo baay'ee gizee viidiyoo hojjettu warri tiktok kun maarree kun jetta ani gizee warri kaayiroo kun jetta ayimmachinyim anamma akka atleetitti walaa sadaqaa tiktok dhiisee minim gizee nama warra kaayiroo kana kaasu qifif na jedhaan si galee miti ina obboleessa kiyya ani akkuma ati harargee irraa dhalatte jaalattu qixa kee yoo jaaladhe malee si gadii miti si galee miti kanaaf dalagaa kiyya irra gaadha si galee miti akka atleetitti wanni quba qabu tokko hin jiru sitti maara na dhagaye እንደዛ አይነት ሰውም አይደለም wanni quba irraa qabu tokko illee hin jiru abbaan na beeka si galee miti fakkeessa fi miti kaleessa halkan guutuu dhufeetiniin kaasirraa yaa'ii guuza bu'aa ture harargeen dhugaa dubbachuu yoo ta'e mubaarakiin qabachuu dadhabde obboleessoo maal ani maasi godhe angiiltara harargee qabamoo hiriyoota harargee qabamoo kaliifa nama ilma ganda keetiiti gizee hunda harargeef lola sheeshen akkas adde rashiidan akkas silkii kiyya qabdi na beekti maan naa gootee beekti gaaf maadariin dhukkubqoo maadariin agargarte malee akka abbaaf ilmooti haadhatii harargee mubaarakiin qabachuu dadhabde ijoollee kaayiroo jedhin asliin jedhin obboleessa dhugaatitti himan ana keessaa na baasi ilma keessan ka gargaarsa harargeet irratti yaa'ii godhaa jiru qabadha mubaarakiin jechuu si galeemi akkasitti ankaayyoon kiyya akka ajandaan kun xumuramuufi haguma teettee dhufte yaa'ii kana dhaabaa jedhaanii jira malee ayyaa'iin haa dhaabatuufi malee haa gargaarri tasaa akka ofi miti ani takka gargaarsa namaati irratti hirmaadheen beeku dheengadda ka harargee kanarratti hirmaadha viidiyoo isinii maxxansin si galee miti waan namni qalbii takkaan ak nama kiyya narraa beela'e haadha tiyya narraa beela'e jedhee itti dhimmamee dalagaa jiru kireeditii nama dhabsiisuun garatallee nama dhabsiisuun akka waan beelesinitti asliin jaalatee godhachuun ila waan biraan walii taana. Diyaaspooraa kumaatamatu biyya faranjii tana jira. kumaatama keessaa parsantii 99 ijoollee harargeeti hundi isaanii leenci isaanii hudduu keessa qatan malee nama leencaa nama gabbaruu miti hin beekte si galemi anaaf feemasoonni biraa garagara dubbii gandatti achi qabin waan jettu keessatti wabillaahil kariim ani harargee ijoollee kam oluu jaaladhu ijoollee harargee dhibbaan dhibbatti na beekan rakkoo kenna fi jettee ana keessa nama kiru bulisu indazaa aynet tabaa yaa mechiin ay mechiin asli gisa kamena hotla bulisu khiyya akram takotti galatomi ijoollee feemasoota agartee jiran keessaa dhufte dhugaasii fi maakiidha warri waan hamzaadha maal isa dhabeetin deeminachi dhuga obsi ibsa laal asli ibsa illee walirraa quba qabna ni butame malee gargaarsan asli si fi maakiidha kaada durummaan oofaa ture akka giftaroota illee giftaroota achi gubbatti waa kannaa ture atis garte ijoolluma harargeeti malee ijoolleen naannoo biraa jirti wanni ibsamuu barbaade kana asillee baay'ee jiran isanitti gandaayyoo kaafne obsiga baay'ee toopituun arsi lakki amma gandaayyoo kaafne asli xiyyaa asli hoture laal jarana gu namni wal dhaggeeffate waa walirraa bara asli dhaabadhume asli dhaabadhume koy dubbattanii usaamee gutak anaa kana dhaggeeffadha dubbii tiyya osoo hadhooftu liqimsa namni waa qabu osoo gandaaf lagan filatiin kenneera kan qabne silaa hin qabu dhaggeeffadha natti hin dawwalina warri gubbara na dawwalaa kan qabu gandaaf lagaan osoo filatiin ani harargee osoo hin jedhin kennee jira kan qabne silaa hin qabu fu waan godhu hin qabu kasanirraa hafeen amma umbushaan katakka giftiin kennin bar maqaa atleetii leenca kenne seenaa keessatti inni harargee miti gandaa yoo lakkooftan yoo baay'inna wal qixaa'uu dhabe malee isinitti himan ani nama waan jaaladhuuf maali beeyta eenyu akka arsii ta'e eenyu akka harargee ta'e eenyu akka baale ta'e eenyu akka eessa ta'e hunda keessan hin beekan garuu akka atleetitti an hammeena nama tokkoon qabu isini galee miti ujoollee giiftii guguddaa dhumara dhufanii tiktaak yuunivarsiitii fa'aa leencafaa kennaa turan akkamitti akka dhufan hunda beeka jechuun isin galee ilaan ka gargaarsa harargee kanaa miti gargaarsa fedhe dhaqe maqaa atleetiin jennaan takka leenci 2 3 4 5 6 osoo bu'in deemeen beeku mana fedhe yoo seene jechuudha
Sigalemi abbaan fire yaa kennu sigalemi ina akkasii miti. Waa'ee san keessaa ba'a. Dhimma Harargeen waan Harargee taate qofaaf beeloftee keessa ba'a. Asli edamaa haftee yoo jettanii na komattan dhugaa qabdan. Wanni na hambisi immoo yaa'ima kana halkan mubaarakiin fa'aa dhageeffataa buletti guyyaa irribni naan tare. Ani wanni yaa'ii kana dhaabuu barbaaduuf kanaaf irriban naan tare gizee kudhannatti bilbilan. Sigalemi. Amma gargaarsa kanatti gufuu katayaa jiru aslii miti feemasoota biraa miti. Warra ajandaa kana oofu waan kana dhaaba achii dhaaba kabira rakkoo qabu kana kaayyoon kiyya dhaabu. Asli tana fudhanne wanni an jalqaba. Waan kana immoo akka dhaabanne ka dibbee rukutaa jiru tokko kun obboleessa kee kaliifaa kana ka hunda mubaarakii abukaaratu ta'e onnee godhaa. Jara khiyya maanan dhaggeeffanne gutakka. La asli tana fudhanne dhaggeeffadhu wajjin jalqaballee godha waan sin yaadatta. Gutakka obsijiin. Giftara gutakka obsime usme. Habo meeqa sakara biraa fitadhu garee fulii nama faanti qabu jirtanii. Jalqaballee gondura haasa'e galosni waan jedha geessee turte. Giftarri gabbee waa kennu maaliif arrabfamaa gargaarsatti akka inni gargaarsa deebi'een kenna namatti galfamuu fi hinje naafaanitti qabaa turtan. Wanni jechaa deemu giftarri arra kenne boruun deebi'u. Hawaasa biraa yoo akkatti warra arjoomu kana qabnee hunda mataa qasa dhoonnee galchine boru rakkataan akkamitti gargaaramaa gargaarsi amma kenname kun gayaadhayi namni kaleessa gabbee waa kenne yoo arrafame boru gadi hin deebi'u akkamitti rakkataa bira dhaabbannaadha kaayyoon xiyyaa ta'e ibsalleen sanumaa. Saniifuu hawaasatti hin gaafisan hawaasatti hin dhiyeesse. Wanni kanaa kun hawaasa dhaabbatu qabdi. Namni gaafa hawaasni rakkate gabbee nama hawaasa beelee bira dhaabbatu. Hawaasaaf waa kenne maaliif maqaa abaluutiin kenne ganii giftara attaa godhanii miidiyaa dhaabamsisanii akka inni gabbee waan godhe sanitti sheenee hawaasa bira dhaabbanne godhuun tun sirriidha kajuu akka gaafitti kan hin dhiyeesse. Akka immoo gaafii naannootti kan hin jeelleen gargaarsi akka ijoollee akkana rakkota Harargeetti gargaarsi gahaa miti. Namni hirmaate naannoon biraa hundi hirmaanne jechuu kiyyaa miti. Gahaa miti jechuutti jira malee akka silaa hirmaatamu qabutti hirmaatee kajuu malee zeeroodhaa dhibbatti namni hirmaannee hin jenne. Ijoolleen jimmaatti sagan deessu hirmaatte, ijoollee arsii hirmaatte wajjumaan achirra jiranii na arga. Garuu hanga deemamuu qabu hin deemamne waan kana sagalee taa'aadhaa moraalii namuu wal kakaaba.